Mee biqiltuu bareedduu abaaboo bareedduu tana ilaaladha. Ishirratti fakkeenya fudhadheetinan jechuudha. Guyyaa har'aa haasa'uu kan barbaade sirrumatti ilaalaa garuu hanga xumuraatti isiniin jechuun jaaladha. Nageenyi nagaa caalu nagaan Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii tawaahidoo akkasuma Kiristoosin kan jaallattan ijoollee kiristaanaa kan taatan hunduma keessaan akkam jirtu. Nagaa kooti galanni Waaqayyoo haa ta'u. Ammoo daandii takka deddeeman jira akkuma ilaaltan injilii qotiisa keessan deema biyyan jira jechuudha. Itoophiyaa akkuma beektanuu yaa hin beektu jedheetiin yaada waan ta'eef iyyuu har'a mimii biqiltuu tokko argeetinan jechuudha. Asirratti yaada tokko isiniif kennuun barbaade dhufe hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Tole maatii Waaqayyoo jechuudha guyyaa har'aa kana akkuma dura isinitti himuuf yaaletti jechuudha biqiltuu kana fakkeenya godhadhee waa tokko isiniin jechuun barbaada jechuudha. Anaafis wanta fayyaduu fi wanta immoo irraa baradhe tokkodha jechuudha. Egaa hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jechuun jaaladha jechuudha. Biqiltuu kana namni hin beekne hin jiru yookiin abaaboo kana jechuudha. Hundumti keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Akka abaaboo kanaatti nutillee firii gaarii ishii bareedduu kana buusuu ni barbaanna jechuudha. Abaaboon kun yookiin daraaraan kun jechuudha kana buusuudhaaf iddoo kana geessee akkasitti bareeduudhaaf dursamii maalirraa kaate akkamittiin iddoo kana geesse jalqabuma shimee gaafa lafaa jalqabdee kaatu jechuudha akkamittiin geesse kan jedhume waliin laalla. Sana booddee nutis immoo fakkeenya waardee kana yookiin daraaraa kana godhannee jechuudha. Akkamittiin akka kaayyoo keenya bira ga'uu qabnu otoo abdiin kutatiin otoo hin dadhabne jennee otoo duubatti hin deemiin akkamittiin akka achi ga'uu qabnu nu barsiisa jechuudha. Walumaan yaa ilaallu hanga xumuraatti na wajjin turaa isiniin jedha. Egaa biqiltuun kun dacheerraa kaati dura jechuudha. Akkuma ilaaltan kana dacheerraa ni kaati. Lafatti gaafa dhaabamtee kaatu suuta guddachaa deemti. Gaafa guddachaa deemtu qoraattii hedduu of keessaa qabdi jechuudha. Qoraattii hedduun ishee irratti ni ba'u. Akkuma ilaaltan jechuudha qoraattii hedduu ofirraa qabdi jechuudha. Amma daraaraan kun guddattee abaaboo buusuudhaaf qoraattii kana hunduma keessa ni darbiti. Obsaan ni darbiti jechuudha. Qoraattii kana hunduma isaa baattee obsa keessa ni darbiti jechuudha. Qoraattii ishii ilaalaa jirra jechuudha fakkeenyaaf qoraattii ishii kana ilaalaa jirra. Maaliif qoraattii ishii kana keessa darbiteetu ol ba'aa jirti jechuudha. Hanga baattee baddaa keessatti illee qoraattii ishii kun ishii biraatii hin hafu jechuudha. Ishii biraatii hin hafu jechuudha. Garuu ishiin maal goote wardeen kun obsa godhatte. Obsootuma godhachaa deemtu ni baate gubbaa ishii irratti daraaraa godhachuuf maal goote ni guduunfatte jechuudha. Ni guduunfatte. Sana booddee amma qoraattii ishii sana dandeesse deemaa jirti ammallee qoraattiin sun hanga isheen baatee ifatti mul'attutti biraatii hin hafne jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan jechuudha. Qoraattii ishii wajjumaan adeemaa jira jechuudha. Garuu ni dandamattee gubbaa irratti gaafa obsa ishiitiin kaayyoo ishii bira ga'uuf geessu iddoo daraaraa kana teessee bareeddee foolii namaatti firree bareedaa hawwataa kan ta'e ni buuste jechuudha. Egaa maal isin jechuu barbaadeetin asirratti nuti namoonni dhalli namaa jechuudha yeroo baay'ee waa xiqqoo ishii yaallee sana booddee abdii kutannee gara duubatti ni deebina jechuudha. Garuu kun nurraa hin barbaachisa. Elamee biqiltuun tokko illee daraartee daraaraa gaarii argamsiisuudhaaf hangam akka ishiin dadhabduu fi bu'aa ba'ii ishiin keessa darbitu waardee kana yookiin immoo daraaraa kanarraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif inni daraaraa kana isinii fudhadhe daraaraa kana yeroo ishiitti baati jechuudha. Yeroo ishii malee collogdee ni baddi, yeroo ishii malee ni harcaati jechuudha. Nutis kaayyoo keenya yerootti abdii otoo hin kutin yoo yerootti itti fayyadamne malee ni harcaana, ni banna, ni kufna, ni goggonnaa jechuudha. Isa kanan waardee kana fakkeenya isinii fudhadhe jechuudha. Kanaaf dhalli namaa namni kamiyyuu iddoo jiru kamittiyuu otoo abdii hin kutatin yoo cimee dhaabate yoo tattaafate qoraattii isatti dhufuu fi gufuu isatti dhufu hundumayyuu yoo abdiidhaan keessa darbe iddoo abaaboo kanaa yookiin waardee kanaa ni ga'a jechuudha. Kanaaf egaa nutillee otoo hin dadhabin abdii otoo hin kutatin waardee kana bira ga'uudhaaf akka ishii kanatti daraarree mul'achuudhaaf abdii otoo hin kutatin jabaachuu qabna jechuudha. Yeroo baay'een keenya abdii ni kutanna jechuudha. Akkuma isinitti kan hojii tokko jalqabnee yoo nuuf milkaa'uu baate bakka hin danda'u jenna jechuudha.
nuti immoo akkas gochuu hin qabnu. Biqiloota kana fakkeenya fudhannee deemuu qabna jechuudha. Kanaaf dadhabbii keenya hundumaaf gatii argachuudhaaf biqiloota ilaallee fakkeenya fudhama. Ani immoo fakkeenya waardee kana fakkeenya fudhadhe malee hedduun isaanii ni jiru kan fakkeenya itti fudhatamuu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee ingidihi haala keessa deematan kanan viidiyoo hojjedhu baay'ee sila natti toluuf qilleensi isiniin jira. Kanaaf abdii kutachuu hin qabnu hundumti keenya jechuudha. Fakkeenyaaf mee yoo abdii kutanneetti macaafa qulqulluu dubbisnee irraati iddootti abdii horannu ni qabna. Hin dubbisnu baay'een keenya jechuudha. Maaliif dadhabbina keenyarraan kan hafe jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu fakkeenya godhannee bakka nu jabeessuu qabutti jabaachuu qabna jechuudha. Mee Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irra dhaxxanii yoo dubbistan maal jedha seetan? Sababbii Waaqayyoon jaalala isa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenneef karaan keenya keessatti dhangalaaseef karaa keenya keessatti waan dhangalaaseef abdiidhaan immoo nuti hin yeelleffamnu jedha. Maaliif abdiidhaan hin yeelleffamnu ni dhaabbannaa jechuudha. Abdii godhannee ni dhaabbanna jechuudha. Akkasuma mul'ata Yohaannis keessatti hanga xumuraatti kan cimte ta'e jedha mitiire. Hanga xumuraatti yoo cimnee dhaabanne gatii keenya ni arganna siniin jedha. Kanaaf jajjabaadhaadha, abdii hin kutatinaadha. Bakka jirtan hundumatti Waaqayyoon karaa koo ni milkeessa jedha. Hin danda'u wantoota jedhu of keessaatii baasatii nan danda'a, nan jijjiirama jedhaati abdii godhadhaa siniin jedha. Kanaaf hundumti keessanuu abdiidhaan jiraadhaadha. Iddoo urgooftuu kan akkatti ishiin urgooftuutu argitan jechuudha. Nutis kaayyoo keenya galmaan gahuudhaaf akkasitti urgoofnee mul'achuudhaaf jechuudha. Kaayyoo keenya galmaan gahuuf jabaachuu cimuu qabna. Duubatti deebi'uu hin qabnu. Abdii kutatina, abdiin kan kutatu seexana qofadha jechuudha. Macaafni qulqulluunis kanuma nu barsiisa mitiire. Fakkeenyaaf samiirraa abdii kunna yoo ta'e iddoo teessoo isaati. Lafarraa immoo abdii kunna yoo ta'e iddoo dhaabbannaa gooftaati. Jannaa isaati. Ofii keenyarraa abdii kunna yoo ta'e immoo nuti uumama harka isaa waan taaneefiyyuu yoomiyyuu eenyumarraa abdii kutuu hin qabnu jechuudha. Maaliif jabaannee cimnee dhaabachuu qabna jechuudha. Hanga xumuraatti kan obse እስከ መጨረሻ የታገሰ የበለሷን ፍሬ ይበላል እንደተባለ akkuma jedhame sanatti jechuudha. Keessattuu ani cimina kanas ni fawwu ijoollee shamarranii obboloota koo shamarranii baay'een keessan wantuma dandeessan tokko hin danda'u jettanii murteessitu jechuudha. No, hin danda'ama. Wanti hin danda'amne hin jiru. Gaafa kadhattu amantaadhaan kadhadhu ni dandeessa. Akka habaaboo kanaatti bareeddee mul'achuu ni dandeessa jechuudha. Yommuu taanan keessa kee gammachuun guuti kolfaan guuti. Gaafa diinni si gaddisiisuuf dhufe ati garuu itti kolfi. Gaafa sana diinni kee maal ta'a? Aaree na mo'atteetti jedhee ni deema jechuudha. Yeroo kadhattu sila kadhannaa baay'istee osoo hin taane laphee kee cabaadha. Kadhannaa gabaabduu taasifadhu. Cimii dhaabadhu. Hanga xumuraatti yoo dhaabatte atis akka habaaboo kanaatti bareeddee mul'atta jechuudha. Oolmaa gaarii isiniif ta'u. Bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo si wajjin haa ta'u. Biyya keenya Itoophiyaaf nagaa laata. Fayyaa ta'a.